Ashama harka fuunee akka mooltan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu galgala kanaaf qabannee kan isinitti himu Alii Lammii Sireetii jalqaba irratti matootii oduu dursuuniin eegala. Yaa'ii ministeerota ittisa Afrikaa magaalaa Finfinneetti guyyaa irraa taa'amuu jalqabeetii jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa guyyaa irraa jalqabee gara buufata Suudaanitti balallii jalqabu hojii gaggeessaan daandichaa beeksiseetii jira. Godina Harargee dhiyaatti namoota balaa shigigachuu lafaatiin miidhamaniif deeggarsi taasifamee jiraachuutu gabaafame. Guyyaan dubartoota baadiyyaa akka idila addunyaatti kabajamu akka Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti kabajameeti jira. Kunneen hangafoota oduuti gara bal'ina oduutti yeroo dabarru. Yaa'ii ministeerota ittisa Afrikaa guyyaa irraa magaalaa Finfinnee giddugala yaadannoo injifannoo Adawaatti mata dureen tokkummaan Afrikaa nageenya hunda galeessaaf jedhuun ministeera ittisa Afrikaa ajajaawwan waraanaatii fi bakka ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa argamanitti gaggeeffamaati jira. Yaa'iin kunis guyyaa sadiif kan turu hoggaa ta'u guyyaa irraa yaa'ichirratti ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa Injiinar Ashaa Mohammad yaa'ii kanarratti argamuudhaan haalli amma addunyaan itti jirtu akka ardiitti mari'achuu fi yaada furmaataa fiduu waan barbaaduuf Itoophiyaan yaa'ii Afrikaanonni itti mari'achuu danda'an qopheessite jechuudhaan yaa'iin kunis mata duree tokkummaan Afrikaanota nageenya hunda galeessaaf jedhuun kan gaggeeffamu ta'ullee ibsiteetii jirti. Sadarkaa addunyaa fi Afrikaatti shororkeessummaa qolachuu fi balaa nageenyaa furuuf tumsii barbaachisaa waan ta'eef haala walta'iinsaa cimsuun danda'amu irratti akka mari'atanis addeessiteetii jirti. Yaa'ii ministeerota Afrikaa kanarratti kan argame itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaa rakkoon nageenya Afrikaa mudataa jiru marii bira dabree dhimma furmaata waaraa barbaadus jechuudhaan dubbataniitti jiran. Daandiin xayyaara Itoophiyaa onkololeessa 5 irraa eegaluudhaan gara magaalaa buufata doonii Suudaanitti balallii jalqabuu isaa hojii gaggeessaan olaanaan daandii xayyaarichaa obbo Masfiin Xaasawu beeksiseetii jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa onkololeessa 5 irraa eegalee gara magaalaa buufata doonii Suudaan balallii eegalee jiraachuu hojii gaggeessaan olaanaa daandii xayyaara Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasawu yoo beeksisu sirna balallii eegalchiisuu kanarratti hojii raawwachiisaa olaanaa daandii xayyaara Itoophiyaa Masfiin Xaasawu dabalatee keessummoonni garaagaraa kan argaman hoggaa ta'u balalliin kunis guyyaa irraa eegalee guyyaa guyyaan kan itti fufu ta'uunis ifomeeti jira. Torban dabree godina Harargee dhiyaa aanaa gubbaa qorichaa fi shanaan dhungootti rooba cimaa roobin balaa shigigachuu lafaa uumameen namoonni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'aniif deeggarsi taasifamuu waajjirri kominikeeshinii godinichaa gabaasiiti jira. Sababa shigigachuu lafaatiin namoota qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'aniif dhaabbanni Iswaan Humanitarian Concern jedhamu deeggarsa meeshaalee adda addaa taasisee jiraachuus gabaasaniiti jiru. Torban dabree godina Harargee dhiyaa aanaa gubbaa qorichaatii fi aanaa shanaan dhungootti rooba cimaa roobeen balaa shigigachuu lafaa uumameen lubbuun nama 10 takka dabruun miidhaan dhaqqabuun ni yaadatama. Aanaan balaan kun itti dhaqqabe aanaa shanaan dhungoo araddaa Mayiraa Lalisaa fi bala buqqisitti namoota sababa balaa kanaatiin qe'ee fi qabeenya irraa buqqaafamaniif dhaabbanni Iswaan Humanitarian Concern jedhamu deeggarsa meeshaalee adda addaa taasisee jiraachuu waajjirri kominikeeshinii godina Harargee dhiyaa waajjira kominikeeshinii aanichaa waabeeffachuun gabaasiitii jira. Guyyaan dubartoota baadiyyaa akka idila addunyaatti kabajamu magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti kabajame irratti dubartoota barsiisuu fi leenjisuun akka ciman taasisuun barbaachisaadha jettee ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa adde Ergogee Tasfaayee bal'ina oduutiif Tsiyoon Gurmuu. Guyyaa dubartoota baadiyyaa idil addunyaa akka biyya keenyaatti magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti kabajame irratti argamuun ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa Ergogee Tasfaayee dubartoota baadiyyaa jiran barsiisuu fi leenjisuun akka ciman taasisuun hojjetamaa jira jedhan. Hirmaannaa dubartootaa gama misooma qonnaatiin jiru guddaa ta'us hanqinoonni barnootaa, teekinooloojii fi faayinaansii qaban jireenya isaanii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuus ibsaniiru. Barnoota qulqullina qabu dubartoota baadiyyaa hunda biraan gahuun barbaachisaadha jedhan. Gamtaa Afrikaatti Komishinarri Qonnaa Misooma Baadiyyaa Diinagdee fi Kunuunsa Naannoo Ambaasaadar Joosef Saakoo dubartoota baadiyyaa jiran gama barnootaa fi teekinooloojiitiin cimsuun haala mijataa uumuun itti gaafatamummaa qaama hundaati jedhan. Gamtaan Afrikaatis dhimma kanarratti cimseenii hojjetaa jedhan. Qonna teekinooloojiidhaan deeggarame fayyadamuun dadhabbiiwwan humnaa ol ta'an hambisuun hojii hojjetamaa jiru cimsuu qabaas jedhan. Imaammata gama kanaan jirus deeggaruun cimsuun barbaachisaadha jedhameera.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee kanan gammaatti caqasaa turtanii qophiilee GMN wajjin turtii gaarii.